Ani warra edaa dhaqee bakka inni jiru sanitti itti dhaqee ittillee qara'ee isallee hidhee qaba gizee dhaquudhaaf kaanu wanni irra dheenee gurbaan kun diin keenya maqaa balleessu jira. Beekeessaa Mahammad Bayaan gizee dura dheenu taa'eeti san qalli ciisee akkana silkii ilaalu jira jechuudha. Silkii ilaalu jira. Oggaa san laayivii irra jiru silkii ilaalu jira. Nuti dheenee boo maal jirteennaan wuuyi ceetuma utaalee. Kuni gurbaan maraataa nama hidhatu dhabee jenneeti eegas akkasitti gaawaan goonus dhabnee biraa yaane. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleeyyan islaamaa jirra jirtu baga jiraattan baga jiran. Warri ajandaan Mahammad Bayaan mataa dhukkubsaa jiru. Kaanillee aarsaa jiru. Kaanillee dhibeetuma dhiiroo garamtu garami jechaa jiru. Ani warra edaa dhaqee bakka inni jiru sanitti itti dhaqee ittillee qara'ee isallee hidhee jiru san keessaa jalqaba gizee dhaquudhaaf kaanu wanni irra dheenee gurbaan kun diin keenya maqaa balleessu jira. Sababuma adda addaatiif yeroo hunda amantii tana gadi lakkisa maarree jedhee masqala kaayyatee akkuma eda gartan sanitti hedduu nu aarse. Warri naannoo san jirru gaamee gurbaa kana kaanee dheenee silkuma tan harkaa fuunee yookaan akkaataa inni keessa jiru kana dheenee barree akkuma inni hawaasa kana burjaajeessine goona jennee kaanee gizee dheenu hoggaa san liivii irraa bahee jira. Waan na dhibee keessaa Mahammad Bayaan gizee dura dheenu taa'eeti san qalli ciisee akkana silkii ilaalu jira jechuudha. Silkii ilaalu jira. Oggaa san laayivii irra jiru silkii ilaalu jira. Nuti dheenee boo maal jirteennaan wuuyi ceetuma utaalee akkuma isin gartan kana gaa kunoo haareetti maraataa nutti maraatuu isaa gaanga isin dhugaa taateen beeynu miilaan nu dhiita harkaan akkasitti nama dhawa maraataa callaa nutti jechuudha. Yeroo duraa biyya caljeetuma taa'u jira. Eegana gaa dhuguma nuuf fakkaatte nutis hiinee harkaa siinee miilaa siinee itti qaroo jira. Gurbaan maraataa callaa nu harkatti tahee nama gartee sheexaanni seenee jiru tahee itti qara'u hiinee ammas numaa isumaafuu rifannee akka goonu dhabne jechuudha. Kuni gurbaan maraataa nama hidhatu dhabee jenneeti eegas akkasitti gaawaan goonus dhabnee biraa yaane. Kunis ajandaadha moo gurbaan kun tooftaadha nu baase moo dhugumaan akkana moo gizee liivii irra taa'u fayya qaba. Waa isaa akkasii utaaluu sin agarra. Gizee dheenee nuti manatti zaataan itti dheenu maraataa nutti. Akkuma miidiyaa irratti si dhibu jiru kana nama dhiba gizee bira dheeyitees waan jettuu si dhiba. Maraataadha. Namni kun miidhaatu kana isa godhu jira. Siiriitutti jira. Addaan namaaf hin ba'u uummata keenya. Tanaafuu firra laaffisa. Yoo maraataa tahee warri isaanii maatiinsaa yoo haadha abbaa ni qaba obboleeyyan ni qaba yoo obboleeyyan dhabe gosan dhabu haa hidhatanii warri isaanii haa hidhatu hin jedha. Yoo maraataan tahin ammoo sirraa'ee amantiidhaas tuquu dhiisee naamusaan fedhu geemii isaa haa taphatu. Nuti amantii teenya tuquu baannaa wanni isaan nu gahee hin jirtu. Amantii teenya irratti immoo arraba dheeratee gaafa kaan islaamichaa asumaan deebi'ee kafru niin kafra amantiin islaamaa maarree jechuu kana hin dhaqqabnu jechuu. Ammallee amantii irratti waan hin taane haasa'ee jennaan tarkaanfii irra fudhannaa. Asumaanuu tarkaanfiin edaa kana fakkaatti viidiyoon amma gaa shir jechaa jirtu tuni ogeessi kaameeraadha ana. Ogeessi kaameeraa ananaa waraabee viidiyoo amma gartee biyya tana hunda ol geesse tana akkasitti tarkaanfii akkasiisan fudhannee yoo inni ullee taatu waan nama tasgabbeessu jennee waan yaanneef waraabne akkaataa inni keessa jiru kana namni halaala jiru akka hedduu tokko bakka akkasi fudhata. Garuu nuti illee dheenee karaa itti murteessinu dhabne maraatummaarraa kana dalagaa taak wanni nu dhibela lakkii fayyaa qabaa tooftaadhaaf akkana godhata. Tooftaan umattuu baasu jira numatti irratti dhaqee kana akka waan biraan goone tooftaan ubbaase lakkii dhugumaan maraataadha. Addaan nu bahuu didde ammallee fiihi mushkilaa kasiir. Tanaaf obboleeyyan kiyya
rabbiin ajandaa faayidaa hin qabne akka nama dhuunfaa kaa garatee mataa nu garagalchu kanarraas rabbiin nurraa haa guutu jecha akka warra eedachi dhaqeetti wanni agarree wanni dhageenye waan akkanaa tana inshallah rabbi haa qajeelchu rabbi haa qajeelchu yookaan maal waa goonare